haadhaaf abbaa ishee summiidhaan ajjeeste. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaa kana keessatti namoonni namatti gadditaniittan baay'ee aartaniittan haaloo bahuuf eeggachaa guyyaa barbaadaa jirtan dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkuman guyyaa kaleessaa isinitti hime maallaqni biyya keessaa jeeqamuurraa kan ka'e maallaqa keessan waarra godhadhaa jedheen dubbadhee ture. Haa ta'uutii garuu komentii jalatti mucayyoon tokko maallaqa keenya gara maatiitti yoo ergine lafa bitaa mana jaaraa yoo jenne mana jaarree mootummaa diige nuun jedhu, horii bitaa yoo jenne horiin ni duute nuun jedhu, meeshaa bitaa yoo jenne hin cabe hin bade nuun jedhu, isa kam waarra oolchaa jettee nu gorsitaa jettee naaf deebistee turte. Anis tarii yaanni kun hunduma keessaniif fayyaduu waan na danda'uuf namoonni biyya ambaa keessa jirtan paaspoortii waan na qabdaniif maallaqa qabdan baayinaansii irra keessanii akka bu'aansaa gadi sin jalaan buune gochuu ni dandeessu jechaa. Kan ammoo hin beektani yoo ta'e fayyadamuu yoo feetan komentii jalatti naaf barreessaatii haala ittiin maallaqa keessan baayinaansii irra kaawwachuu dandeessan viidiyoo isiniif hin hojjedha jechaa. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan mana tokko keessaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kun jaalala isaaniitiin ollaa ni inaafsisu, baay'ees wal jaallatu, bahanii galanii harki isaanii waliin gadhiisu. Abbaan manaan diidaa gara manaatti yoo dhufu harka duwwaan dhufu. Haadha manaa isaadhaaf mana isaadhaaf waan barbaachisu waan ta'uun isaa danda'e bitee dhufa. Haati manaas abbaan manaan koo diidaa dadhabee dhufe jettee harka maratteen teessum mana babbareechitee buna danfistee isa gammachiisuudhaaf qophooftee eegdi. Tarii sa'aatii galurraatii yoo dabarse gadi baatee daandii irra inni dhufurra ija isheedhaan barbaaddi. Maarree ollaawwan kaan caalaa maatii kanatti dubartiin tokko baay'ee ma'inaafti. Dubartiin harka caalu kan hinaaftu dubartii mattidhaati. Haala kamiitiin haadha manaa kana mana kanaa baaseen ofii abbaa manaa kana bareedu simboo qabu qabeenya haga kanaa qabuutiif haadha manaan ta'a jettee yaaduun eegalti. Haati manaaf abbaa manaa kun jaalala qofaa otoo hin taane rabbi maallaqaan isaan eebbiseera. Magaalaa guddoo biyyittii keessas jiraatu. Abbaan manaan hojii gaarii miindaa gaarii kanfaluufii qaba. Umrii ijoollummaa isaattis mana lafaa fi konkolaataa hedduu qaba. Maarree dubartiin inaaftuun kun jaalala isaanii fashaleessuuf haadha manaa mana kanaa ta'uuf tooftaa garaagaraa yaaluu eegalte. Jalqaba maatii kanatti siqxee. Yeroo isheen maatii kanatti siqxu haati manaa kuni ulfa turte. Fira fakkaattee allaattiin simbira nyaatti jedhee Oromoon akkuma mammaaku maatii kanaaf lafa fi nama gaarii taate. Wal bartee itti siqxee haadha manaatti yeroo garaagaraa deddeebi'uun hojii garaagaraa gargaaruu eegalte. Abbaan manaanis re'aa akkanaa haati manaansaa argachuu isheetti baay'ee gammade. Kanaan otoo jedhanii guyyaan da'umsa haadha manaa gahee gara hospitaalaa ni deemti. Haati manaanis ciniinfattee daa'ima ni godhatti. Daa'ima argachuun haadha manaa kan nama gammachiisu ilil kan nama jechisiisu ture. Haa ta'uutii garuu dubartiin fira fakkaatteetti dhiyaatte kuni nyaata haadha manaadhaatiif yeroo fidduu summiitti dabaluun nyaachistee haati manaa hospitaala sanaa baatee gara manaatti otoo hin taane gara bakka awwaalchaatti deemte. Maaliin haala kamiin akka duute namni beeku hin jiru. Maarree da'umsa booddee waan duuteef doktoroonni mana yaalaatti ishee deessisanis shakkii gara biraa hin godhanne. Rakkoo da'umsumaan haati kuni deessee duute jedhamee murteeffame. Abbaan mucayyoo dubaraa dhalatte qabatee maal haa godhu? Boo'ee mankararee haadha manaasaa
akka lubbuu isaatti jaallatu dhabee gaddi guddaan itti uffifame. Kanaan bofa taatee kan itti dhiyaatte dubartiin kuni mucaa dhalattee akka haadhaatti sossobuufiin haadha ajjeestee amma immoo gara abbaa manaatti siquu jalqabde. Abbaan manaanis yaada sammuu isaatti haati manaan koo hiriyaa gaarii qabdi turte, hiriyaan ishee kuni daa'ima koo akka kan isheetti ilaalaa jirti jechuun xiinxaluu eegale. Dubartiin kunis fakkeessitee yeroo abbaan manaan kuni nama hin qabnetti nama taatee nyaata isaafis daa'ima isaafis hojjechuu eegalte. Baatiiwwan booddees walitti siquu jalqabanii. Haatis abbaanis ilmoo isaanii irraatii yoo du'an kan hafe kan barbaadu haadha yookiin immoo abbaa dhabee bakka bu'ee kan tajaajilu yoo argate eenyuyyuu gaa'ela hin jibbu. Haa ta'uutii garuu kan fuudhee yookiin immoo kan heerume erga qaamni jaallate jalaa boqotee daa'ima qabatee kan hin fuune yookiin immoo kan hin heerumne daa'ima isaaf jedheeti. Daa'ima isaaf nama gaarii argatee jennaan garuu dhiirri hin fuune dubartiin hin heerumne hin jirtu. Maarree abbaan manaan kun dubartiin kun daa'ima koof ni taati jedhee yeroo booddee ni fuudhaani. Gaa'ilas waliin dhaabbatanii waliin jiraachuu eegalu. Akkuma yaaddee karoorfattee dubartiin summii kun summiidhaan haadha manaa isaa ajjeestee haadha manaa taatee mana kana jiraachuu eegalte. Akkuma itti heerumteenis yeroo turtii waggaa 4 keessatti walitti aansuun ijoollee dubaraa 2 fi dhiira 1 godhatte. Turtii waggaa 4 ol garuu abbaa manaa kana waliinis jiraachuun barbaanne. Amma haadha manaa isaa ajjeesteetti waan na ta'eef si'a ittaan immoo abbaa manaaf summii kennite. Intalli isaa hangafaa yookiin immoo haadha manaa isaa duraarraa kan ta'e waggaa 4 yeroo guuttu lubbuun isaa addunyaa kanarraatii dabarsite. Haadhaaf abbaa mucayyoo kanaa summiidhaan ajjeeste. Ammas manuma keessatti waan du'ee argameef maal ta'e jedhamee gara hospitaalaatti fudhatame otoo hin taane kallacha gara boolla awwaalchaatti akkamittiin maaliif du'e otoo hin jedhamiin deemtee abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee awwaalte. Kanaan dubartiin kun kan dhaabbattes miti. Tarii ollaan na waliin jiraatu gochaa ammeenya kana na shakkuu danda'a jettee magaala guddaa keessa jiraattu abbaan manaa ishee mana qabeenya qabu qilleensa irratti gurguruun mana bareedaa sadarkaa isaa eeggate magaala godinaatii bituun jireenya qananii ijoollee ishee waliin jiraachuu eegalte. Mucayyoo haati jalaa duutes guddisuu itti fufte. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kun yeroo jabaattu abbaan jalaa du'e akka abbaa ishee hin taane isheenis akka haadha ishee hin taane mucaa fira isaanii akka taate itti munguddisti. Kanammoo kan sodaatte yoo guddatte qabeenya kana ijoollee koorraa hirmaachuu ni dandeessi jettee sodaachuuni. Kanaan guddinni mucayyoo kanaa garuu mana kana keessatti akka ijoollee ishee hin turre. Hojjettuun manaa kabaja qabdi. Baay'ee jibbitiini. Nyaata ijoolleen ishee nyaatan gonkumaa hin nyaachistu. Uffata ishee ijoollee ishee bittu gonkumaa hin bittu. Akka garaa ishee nareebdi. Itti tufti. Yoo ta'uu baate gara warra keettiin si galcha jettee warra isheen hin beekneen warra keedha jettee guyyaa guyyaatiin doorsisti. Qabeenya haadhaaf abbaa isheetti haadha taatee mucaa kana dhiphisuu eegalti. Ijoolleen ishee barnoota sirnaan yeroo baratan dubartiin kun ishee kana garuu guyyaa tokko ergaa guyyaa tokko hambisaa waggaa tokko barsiisaa waggaa tokko immoo dhiisaa. Mucayyoon dubaraa akkuma dhalatteen haati irraa boqotte kun hanga umriin ishee waggaa 25 guutuutti kutaa 12 giddiidhaan xumurte. Kan isheen jiraattu nama guddifachaaf ofitti ishee fudhate bira otoo hin taane haadhaaf abbaa ishee summiidhaan nama ajjeese waliin. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kun kana hin beektu. Ijoolleen ishee burtukaana hanqaaquu yeroo fakkaatan mucayyoon kun garuu qabeenya haadhaaf abbaa isheetti kabajaa fi ulfina hojjettuu manaa gadii kennamee fi nama keessaa uumameen fakkaattu. Baay'ee qal'oo nyaattee dhugdee kan beektu hin fakkaattu. Haati manaa kunis namoota ollaa isheetti isaan kun 3 ijoollee koodha. Isheen kun garuu mucaa firaadha jettee yeroo hundaa beeksisti. Mucayyoon dubaraa kunis mucaa firoottan ishee akka taatetti beekti malee ijoollee ishee kanaaf obbolaa akka taate gonkumaa hin beektu. Kanaan otoo jirtu umriin ishee waggaa 25 guute. Turtii
waggaa 25 booddee mucayyoon dubaraa kuni baay'ee dhukkubsatti. Dhukkubsachuu qofa otoo hin taane yerootti mana yaalaa deemuun dirqama itti ta'e. Haa ta'uutii garuu haati manaa kun hinumaa otoo duutee baay'ee waan itti toluuf hospitaala guddaa magaala sanaa geessuun gaafa fayyite kottu yoo duute immoo nagaatti jettee geessitee deebite. Mucayyoon kunis namni ishee wal'aanu bakka hin jirretti dhukkubsachuu eegalte. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti hospitaala kana keessaa dubartii tokkoon wal barti. Magaalaa Finfinnee yeroo turanis ijoollummaa isheetti naannoo isheen jiraachaa turte yeroo odeeffamu waan dhageessuuf bakka kanadha jettee itti himti. Kanaanis maqaan abbaan ittiin waamamtu kanuma abbaa ishee isa sirrii haa ta'uutii garuu mucaa fira isaatii jettee haati manaan dogongorsiisteedha waan ta'eef dubartiin hospitaalatti wal barte kuni maqaan kun anaaf haaraa mitii yoom eessatti akka yaadadhu garuu gonkumaa hin beeku jetteeni. Dubartiin hospitaala kana keessatti wal barte kuni ollaa haadhaaf abbaa ishee durii kan taatee fi dubartii hamtuu haadha ijoollee 3 kanas kan beektu icciitii isheen jireenya kana ijaartes tokko lamaan nama beektu turte. Umriin ishees tilmaamaan waggaa 50 darbeera. Kanaan hospitaala kana keessa yeroo dheeraa waan turteef dubartiin kuni maqaa abbaa mucayyoo kanaan yaadatti. Yaadachuu qofa otoo hin taanellee nama gaarii akka inni turee fi haadha manaasaa ollaan summiidhaan ajjeestee abbaa manaas waggaa 4 waliin jiraattee summiidhaan ajjeestee ijoollee ishee fi intala dhalattee kan haadha manaasaa duraa qabattee biyya biraatti akka badde itti haasofti. Dabalataan dubartiin kuni ati dhugumayyuu haadha manaasaa ishee duute fakkaattaa jettee itti himti. Mucayyoo kanaaf wanti itti haasa'amaa jiru abjuutti fakkaate. Dhugaa jettees amanuu hin dandeenye. Qulqulleeffachuuf jecha haati kun yeroo sanatti akkamittiin hin baramne ollaanoo abbaa koo fi haadha koo summiidhaan ajjeesuu ishee otoo beekuu maaliif callisee jettee yeroo gaafattuuni nuti kan barre erga isheen waan hundumaa gurgurtee biyya kanaa baateedha. Summii kan itti gurguree ba'uu ishee dhagahee odeeffannoo kana kennee otoo ajjeesne ta'ee yakka hin qabdu ta'ee silaa maaltu mana kana fakkaatu ishee gurgursiisaa bakka isheen jirtu immoo argachuu hin dandeenye jettee deebistiif. Kanaanis mucayyoon kuni hospitaala itti dhalattee dubartii kana gaafachuun otoo dhukkubsattuu maqaan haadhaaf abbaa ishee guyyaan dhaloota ishee yoom akka ta'e gaafattee argatti. Bakkis waan tokkoyyuu shakkii hin qabu. Booddee irratti gara qeetti dhalatteetti dubartiin kuni fudhattee namoota yeroo sana jiran argattee haasofsiiste. Kanaan isaanis waan gochuu qabduun nuti si gargaarraa haa ta'uutii garuu kanatti waliin jiraachaa turte dubartii haadhaaf abbaa kee ajjeesanidha. Ati ijoollee isheefis fira otoo hin taane ijoollee abbaa kee obboloota keedha jedhanii taasa'anii. Kanaanis mucayyoon kuni tasgabbooftee maalin godhaa maal naaf wayyaa jettee yaaduun eegalti. Wanti baay'ee ulfaatu bakka kanatti yoo dubartii kana ajjeeste haadha obbolaa ishee ajjeesti, yoo dhiiste immoo haadhaaf abbaa ishee dubartii ajjeestedha. Waggoota amma kanas dabarsitee isheedhaan kan mankararsite sanuu qabeenyi itti taphattu itti jiraattu mucayyoo kanaan immoo akka namaatti otoo hin taane akka bineensaatti ilaalaa kan guddiste qabeenya haadhaaf abbaa ishee keessatti. Maarree manguddoon haadhaaf abbaa ishee beeku jireenya akkaataatti guddatte dhagahee akkana jedhee ishee gorseeni. Dubartii kanarraatii dhiiga nama lamaa jira. Yoo ati aariidhaan deemtee dhiiga ishee baastee dhiigni nama lamaa suni harka keetti darbee nama ajjeeste jedhamta. Ajjeestees umurii kee hafte mana hidhaatti dabarsita. Haa ta'uutii garuu kuni ta'uurra wanta dhageesse kana akka seenaatti fudhuutii Waaqayyoof dabarsii kenniitii obboloonni kees haadha akka hin dhabne akka namaatti yaadiitii seenaa kana akka dhageesse otoo isheetti himiin jireenya kee durii itti fufii tarii amma guddattee jabaatteetta waan ta'eef mana keessas hojii hojjechuun sin barbaachisu maallaqa hojiitti eegaltu nuti namoonni ganda kanaa walitti sii buusna abbaa kees haadha kees ni beekna jedhee jaarsi kun gorseeni. Mucayyoon kunis dubartii haadhaaf abbaa ishee ajjeesteef dhiifama gootee akka nama homaa hin beeknetti jaalala kana dura kennituutiin olitti
jaalala kennitee fi waliin jiraachuu eegalte. Haa ta'uutii garuu haati manaan hamtuu kuni kana booddee mucayyoon kuni mana ishee keessatti akka guddattu akka jiraattu hin barbaanne. Maaliif sodaan ishee qabeenya narraa hiratti jetteeti. Kanaan isheenis haala mijeeffattee maallaqa kennameefiin mana hojii banachuun hojjechuu ni eegalti. Namaan kan miidhame laphee dhiifamaa kan qabuuf waaqni dhiyoodha kan jedhan dhuguma mucayyoo kanarratti mul'ate. Hojii jalqabdee baatii 4 keessatti hojiin ishee dachaa eebbifamee fi hiriyaa jaalallees qabatte. Jaalallee ishee kanas haadha ishees guddistuu ishees maqaan jedhamu kennamuufii kan hin dandeenye dubartii haadhaaf abbaa ishee ajjeestetti kunoo jaalallee qabadheera jettee beeksiftiini. Isheenis qofaatti mucaa kana waamtee dafaa wal fuudhaa fuutii feerumni gaariidhaa jettee ariifachiisuyyuu ni eegalti. Kanaan mucayyoon kun jaalalleen isheerree bakka hojii kanatti akka ishee gargaaru taasisuun mana hojii kana bantee waggaa 2 keessatti mana baay'ee qaalii ta'e sadarkaa isaa eeggate konkolaataa gatiinsaa qaalii ta'e bitattee mana guddistuu isheetiis baatee jaalallee ishee waliin seera qabeessaan wal fuudhuuf guyyaa gaa'elaa ishee qopheeffatte. Guyyaa gaa'elaa kanarrattis namoota seenaa ishee itti himan obboloota ishee waliin guddatan dubartii haadhaaf abbaa ishee summiidhaan ajjeeste fi namoota ollaa jiran hunda waamtee qophii qopheessite. Qophii kanarrattis dhugaan seenaa kana akka bahuuf dubartoonni isheetti himan walii galanii. Isheen garuu kana hin yaadne ture. Sagantaa qophaa irratti seenaa ishee haadhaaf abbaa ishee gaafa yoomii akka du'an hundumaa seenessanii. Dubartiin haadhaaf abbaa ishee ajjeeste kuni ni gaggabde. Guyyaan gammachuu kuni isheef gadda ta'e. Mucayyoon kana taate ofiif dhiistus seerrii fi heerri biyyaa waan hin gadhiisneef battalumatti qabamtee mana hidhaa galte. Dhugaa jirus waan raawwatte ni amante. Silaas abbaa ijoollee ishee ajjeestee ijoollee mashee waliin iyyuu jiraachuu waan hin dandeenyeef jireenyi ishee hafe umurii guutuun mana hidhaa ta'e. Dubartiin haati seenaa kanaa garuu jireenya addaa eebbifamaa jalqabdee dubartii haadhaaf abbaa ishee ajjeestee guyyaa guyyaadhaan mana adabaatti nyaata geessuun ijoollee ishee immoo gargaaruun jiraachisaa jirti. Mee dhuguma otoo ana ta'ee otoo isin ta'ee nama haadhaaf abbaa keenya ajjeeseef dhiifama ni goonaa. Dhiifama gochuun ishee akka obboleessa keenya artiisti Waaqoo Geetaachoo namoota abbaa isaa ajjeesaniif dhiifama godheef ofii nagaan jiraachaa jiru. Mucayyoon kunis nagaan jiraachaa jirti. Aartee miiraan tarkaanfii otoo irratti fudhatteetti ta'ee silaa har'aa mana adabaa keessa jirti. Waaqoonis akkanuma jechuudha. Haa ta'uutii garuu dhiifama gochuu keessatti miiraan murteessuu dhabuun bu'aa guddaatu argama. Seenaan kunis kanuma nutti hima. Yaa Rabbi yaa Gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa Gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aa laphee namaa cabsuun hedduu akka barattan hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii yeroo gaarii. Jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa Gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa Gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa Gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa Gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa Gooytaa keessa kiyya gartaa.